Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii qubeeti. Qophii qubee irraa afaan Oromoo barattu. Qophii qubee kana kutaa tokkoffaadhaa hanga xumuraatti wal duraa duubaan yoo hordoftan afaan Oromoo sirreessitanii barreessuu fi dubbisuudhaaf hin rakkattan. Barattoonnis qophii kana yoo hordoftan bu'aan isinirraa argattan guddaadha. Bakka jirtanitti bilbila keessan irratti yeroo hunda argachuudhaaf immoo YouTube OBS subscribe godhaa. Nama hunda biraa akka ga'us share godhaa. Afaan Oromoo baradhaa, ijoollee keessanis barsiisaa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii OBS barnoota keenya qubeetiin yeroo darbe waa'ee jecha dheeraa waliin ilaallee turre. Har'a immoo kan ilaallu waa'ee jecha gabaabaati. Jecha gabaabaa. Yeroo darbe kan ilaalle waa'ee jecha dheeraati. Jecha dheeraa jechuun faallaa mata duree keenyaarraa jecha gabaabaati. Tokko kan isaan taasisu waa'ee dheerinaa fi gabaabina jecha tokko yeroo dubbannu qubeen ilaaluu qabnu kamidha? Qubee dubbachiiftuudha. Kanaaf inni kun tokko isaan taasisa jechuudha. Kanaarra kan ilaallu jecha gabaabaadha. Jecha dheeraa yeroo darbe yeroo ilaaltan qubee dubbachiistuun A, E, I, O, U warri jennu kun lama lama ta'uudhaan bifa kanaan gaafa barreeffaman sagalee dheeraa qabaatu. Jechootni sagalee dhedheeroo kanarraan ijaaraman yookaan immoo hiriira gidduutti qubee dubbifamaatti aanuudhaan sagaleewwan dhedheeraa kana kan of biraa qaban jechoota dheeraa ta'u. Jechi gabaabaan immoo maalidhaa? Jecha sagalee gabaabaa irraa ijaaramudha. Jecha sagalee gabaabaa irraa ijaaramudha. Jechi gabaabaan jecha maalirraa ijaaramudha? Jecha sagalee gabaabaa irraa ijaaramudha. Kana jechuun qubeewwan dubbachiistuu shanan A, E, I, O, U yeroo darbe kanan isin barsiise inni kun sagalee gabaabaadha. Sagalee gabaabaa qaba. Sagalee gabaabaa qaba. Qubeewwan dubbachiistuun shanan A, E, I, O, U jennu kun sagalee gabaabaa qabu. Egaan jecha gabaabaan immoo jechoota sagaleewwan gabaaboo kana qubee dubbifamaatti aanuudhaan of biraa qabaniin jecha gabaabaa jennaan. Sagaleewwan gabaaboo kana maaliif yeroo waamtan ni gabaabbatu jechuudha. Sagaleensaa ni gabaabbataa. Afaan keessan keessa osoo hin tursin daftaniitu waamtu. A, E, I, O, U jechuudhaan waamtu. Jechootni gabaabaan qubee dubbifamoota jiranitti aanuun sagaleewwan gaggabaaboo kana yookaan qubee dubbachiistuu qeenxee ta'an tokko tokko ta'an of biraa gaafa qabaatan sagalee gabaabaa qabu. Yeroo kana jechi sun jecha maali ta'a? Jecha gabaabaa ta'a. Jecha gabaabaa ta'a. Akkasuma jechootni kun jechootni dheeraan immoo A, E, I, O, U garagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Warri kun yeroo darbe isinitti meen jira sagalee dheeraadha. Lama lama gaafa ta'anii fi tokko tokko ta'anii gaafa barreeffaman unka isaanii yookaan boca isaanii akkanumatti yeroo ilaaltanis waliin fakkaatan jechuun warri gabaabaan tokko tokko ta'uun warri dheeraan immoo lama lama ta'uu waan barreeffamaniin ni beekamu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo waamtan warra tokko tokko ta'uudhaan barreeffaman yeroo waamtanii fi warra lama lama ta'uudhaan barreeffaman kana yeroo sagaleessitan sagaleen keessan waliin fakkaatu jechuudha. Maaliif warroottan tokko tokko ta'uudhaan barreeffaman yeroo sagaleessitanii ni gabaabbata sagaleen keessan. Warroottan lama lama ta'uun barreeffaman kana immoo yeroo sagaleessitan ni dheerata waan ta'eef kanneen A jettu kana immoo A jettaniit E, I, O, U irra tura jechuudha. Sagaleen keessan irra turuudhaan waamtu jechuudha. Kun sagalee dheeraa waan ta'eef sagalee
dheeraa waan ta'eef yeroo dheeraa fudhata jechuudha waamuudhaaf yookaan sagaleessuudhaaf yeroo dheeraa sin gaafata. Warroottin tokko tokko ta'anii barreeffaman kun a, e, i, o, u jechuun warrootti waamnu kun immoo sagalee gabaabaa waan ta'aniif yeroo gabaabaa keessatti waamtu yeroo isin ittiin fudhatu akka warra dheeraa kana yeroo isin ittiin fudhatu jechuudha. Kanaaf egaan jechootni gabaabaan sagaleewwan gabaaboo ta'an kanarraati qindaa'anii ijaaramu. Qindoomina sagaleewwan gabaaboo kanaatiin ijaaramu jechuudha. Warri dheeraan immoo qindoomina sagalee dheeraati. Fakkeenyaaf jechoota sagalee gabaabaa qaban nama jecha yeroo fudhannee sagaleewwan gabaabaa qabu jechuudha. Maaliif asitti qubee dubbachiistuu tokko tokko qubee dubbifamaatti aanuudhaan qubee dubbachiiftuun qofaashii tokko ta'uudhaan gaafa barreeffamte sagalee gabaabaa qabaata. Akkasuma immoo qubeewwan dubbachiistuun of danda'aniit illee sagaleeffamuu waan danda'aniif bakki itti qofaa isaanii waamamuu danda'anii jira. Akkasumas qubee dubbifamaa kanneen sagaleessu waan ta'eef asitti gaafa waamnu nama yeroo jennu jecha kana qubee dubbachiistuu qubee dubbifamaatti aantee jirtu tokko tokko qofa argina jechuudha. Qubee dubbachiistuu qubee dubbifamaatti aantee jirtu asittis a tokko argina. Egaan jecha kana maal taasisti? Sagaleensaa gabaabaa akka ta'u taasisti jechuudha qubee dubbachiistuun aan. Akkasuma jechi gabaabaanii birsagoota gabaabaa garagaraarraa ijaaramuu danda'a. Qindoomina birsagoota gabaaboo. Qindoomina birsagoota sagalee gabaabaa qaban irraa ijaarama. Birsagoota qindoomina sagalee gabaabaa qaban irraa kan ijaaramudha. Kana yeroo jennu kan ijaaramudha. Kan ijaaramu sagalee gabaabaan jechuudha kan ijaaramudha. Yeroo akkas jennu maal jechuudha? Birsagoota sagalee gabaabaa qaban irraa kan ijaaramudha yeroo jennu fakkeenyaaf birsaga na ma yoo fudhanne birsaga bu le yoo fudhanne tu mi a re kun birsagadha. Birsagootni kun gaafa laaltan sagalee gabaabaa qabu. Maaliif cinaa qubee dubbifamaa hundaatti bakka hundaatti sagalee gabaabaa yookaan qubee dubbachiistuu tokko tokkotu jira jechuudha. Tokko tokkotu jira asitti illee. Warri kun birsagoota kanaa sagalee gabaabaa akka qabaatan taasisu. Fakkeenyaaf na, ma, bu, le yeroo waamtan yeroo sagaleessitan birsagootni kun sagalee gabaabaa qabu. Kanaaf qindoomina birsagoota kanaatiin birsaga na fi ma yoo jedhu walitti finnee jecha nama jedhu arganna. Asitti birsaga bu fi le jedhu yoo walitti finnee jecha bule jedhu arganna. Birsaga tu fi me jedhu yoo walitti finnee jecha tume jedhu arganna. Birsaga qa fi re jedhu yoo walitti fiddan immoo jecha qare jedhu arganna. Egaan jechootni asitti nama, bule, tume, qare jennee asitti barreessine kuni sagalee gabaabaa qabu. Maaliif qindoomina birsagoota sagalee gabaabaa qaban irraa waan ijaarameef jechuudha. Birsagootni isaanii na jedhuu fi ma jedhutu bakka tokkotti jecha nama jedhu akka argannu nu taasise. Jechoota kana yeroo sagaleessinu gaan yeroo nutti fudhatu sagaleen keenya hin dheeratu. Duraa duubaan hiriira keessatti dubbifamaa ta'anii qubeen jiru kamuu gaggabaabaadha yookaan immoo tokko tokko qofaadha jechuudha. Qubee dubbachiistuu tokko tokko qofa waan ta'eef yeroo waamtan yeroo sagaleessitan ni gabaabbata jechuudha. Ni gabaabbata. Kanaaf qindoomina birsagoota sagalee gabaabaa qaban. Qindoomina birsagoota sagalee gabaabaa qaban irraa jechoota maalii argachuu dandeenya? Jechoota gabaabaa argachuu dandeenya. Afaan Oromoo sirriitti qubeessuudhaaf akkasumas immoo sirriitti dubbisuudhaaf kan nu gargaaran garagarummaa qubeewwan kanaa yoo lama ta'an sagalee akkamii qabaatu yoo tokko ta'an immoo sagalee akkamii qabaatu jennee sirriitti qalbeeffannee yoo kan ilaallu ta'ee jechoota keessatti dogongorri hin uumamu, dubbisuu irrattis dogongorri hin uumamu, barreessuu irrattis dogongorri hin uumamu jechuudha. Kanaafidha xiyyeeffannoo guddaa kan itti kennuu qabnu afaan Oromoo keessatti qubeewwan
afaan oromootiif xiyyeeffannoo kennuu qabna. Sagaleewwan jiran hundaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna. Lafa dheeratutti dheeressinee qubee dubbachiistuu lama lama gochuun barreessuu kan wal fakkaatan bakka gabaabbatutti immoo qubee dubbachiistuu tokko tokko gochuun yoo kanatti barreessinee kaayyoo barbaadameef yookaan jecha hiika qabu ka barbaanne kamuu barreessuu ni dandeenya. Garaagarummaa sagaleewwan gabaabaa fi sagaleewwan dheeraa gidduu jiran yoo ilaalle bakka tokkotti jecha dheeratee barreeffamuu fi jecha gabaabbatee barreeffamuu qabu yoo kan gabaabbatu dheeressinee yookaan immoo kan dheeratu gabaabsinee yoo barreessine hiika barbaanne argachuu hin dandeenyu. Afaan jal'ataa deemaa jechuudha. Afaan jal'ataa deema afaan Oromoo. Kanaaf of eeggannoo gochuufi qabna. Fakkeenyaaf jechoota birsaga tokkorraa ijaaramuu danda'an jecha boru jedhu yoo fudhannee birsaga tokko qaba jechuudha. Jecha kam jedhu yoo fudhannee jecha shan. Fakkeenyaaf jechootni kun jechoota sagalee gabaabaa qaban kan birsaga tokkorraa ijaaraman. Kana jechuun hiika waan qabaniif jechuudha. Jecha jechuu kan dandeenyu yoo hiika qabaate waan ani isiniin jedhe bakka adda addaatti jechootni akkana bor kam shan jennitti fayyadamnu kun yeroo barreessinu birsaga tokko qabaatu maaliif dubbifamaa dhumaa duuba qubee dubbachiistuu biraa waan hin barreessiniif birsaga tokko qabu. Bor yoo jenne kam yoo jenne shan yoo jenne jechootni kun qubee dubbachiistuu meeqa of keessaa qabu? Tokko tokko qofa of gidduudhaa qabu. Qubee dubbifamaa gidduudhaa jechuudha. A O. Isaan kana gaaf sagaleessitan sagaleen keessan ni gabaabbata. Bor kam shan jechuudhaan barreessitu. Warri kun warra birsaga tokko qabanidha jechuudha. Birsaga tokko qaban. Birsaga tokko kun jechuudha. Inni biraan jechoota birsaga lama qaban yeroo jennu bakka lamatti sagalee gabaabaa qabaata. Fakkeenyaaf kanneenuma duratti isiniif hime nama, qoree yoo jenne jechootni kun ture yoo jenne jechootni kun immoo birsaga meeqa qabu? Waa'ee birsagaa waan barattaniif jechootni kun birsaga lama qabu jechuudha. Bakka meeqatti gabaabbatu? Bakka lamatti sagalee gabaabaa qabu. Asitti O, E, U, E. Warrootni kun jechi kun sagalee gabaabaa akka qabaatu warrootan taasisanidha. Asitti qubee kamtu gabaabaa taasisee? A. Asitti immoo O fi E. Asitti U fi warri kun birsaga meeqa qabu? Nama kan jedhu yoo ilaalle na fi ma. Duratti isinitti miin jira. Qoo fi re. Tuu fi re. Warri kuni jechoota birsaga lama qabanidha. Bakka meeqatti gabaabbatu? Bakka lamatti sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Bakka lamatti sagalee gabaabaa qabu. Inni biraan jechoota birsaga akkasumas immoo bakka sadiitti kun bakka tokko isiniin jedheera. Kun bakka lama bakka sadiitti illee gabaabbachuu ni danda'u. Jecha banami jedhu yoo fudhannee bakka meeqatti gabaabbata? Bakka sadiitti gabaabbata. Jechuma galgala jedhu yoo fudhanne jecha birsaga jedhu yoo fudhattanillee birsaga jechi birsaga jedhu jechadha ofiisaaf waan ta'eef ni danda'ama. Baname yeroo jedhu birsagatti gaafa qoonnu ba na me. Asittilleen gal ga la. Asitti bir sa ga. Jechootni kun egaan bakka sadiitti warroottan gabaabbatanidha. Jecha dhandhamate jedhu bakka meeqa tokko asitti gabaabbata. Asittillee bakka afuritti gabaabbata kunillee. Jechi kun bakka afuritti gabaabbata. Sagalee meeqa of keessaa qaba? Dhaan, dhaa, maa, te. Mee egaan jechootni akkanatti qoqqoonnee keenya kun birsagoota isaaniitidha. Sagalee isaan of keessaa qabaniini sagalee gabaabaa meeqarraa ijaaraman yookaan birsaga meeqa qabu bakka meeqatti gabaabbatu kan jedhu ilaala jechuudha. Bakka meeqatti gabaabbatu. Egaan qubee sirriitti of eeggannoo gochuufi qabdu qubeedhaa fi bakka asitti gabaabbatee barreeffamuu qabu kanatti osoon lama lama taasisuudhaan barreesse yookaan hiika biraa kennaa yookaan immoo hiika dhaba. Kanaaf
sagalee kana yeroo namni isiniif dubbisu kana dura isinitti meen jira yeroo namni isiniif dubbisu yookaan dubbatu sirriitti dhaggeeffachuudhaan bakka kamitti gabaabbataa bakka kamitti immoo dheerata jechuudhaan dhaggeeffatanitti barreessuu kan qabdan. Dheerinaaf gabaabina sagalee jecha sana keessa jiru immoo adda baastanii beekuuf yoo ta'e immoo qubee isin adda baastanii beekuu qabdan qubee dubbachiistuudha kan isin ilaaluu qabdan qubee dubbachiistuudha. Maaliif dheerinaa fi gabaabina sagalee tokko kan murteessu qubee dubbachiistuu waan ta'eef dheerinaa fi gabaabina sagalee tokko kan murteessu qubee dubbachiistuudha. Fakkeenyaaf akkuma nama isiniin jedhe jecha gabaabaa ta'ee barreeffamu tokko jecha gabaabaa ta'ee barreeffamu dheeressitanii yeroo barreessitan jecha gabaabaa dheeressitanii yeroo barreessitan fakkeenyaaf mee jecha lafa jedhu barreessaa. Isinam qalamaa fi waraqaa ni qabdu jedheetan yaada mee jecha lafa jedhu barreessaa. Jecha lafa jedhu jechi lafa jedhu akkamitti barreeffama yeroon jecha kana isiniif waamu sirriitti na dhaggeeffachuudhaan barreessuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha lafa jedhu yeroo barreessinu lafa jedhaanaaf barreessaa isiniin jedhee bifa kanaan ni gabaabbata waan ta'eef bifa kanaan barreessuu qabdu. Bifa kanaan yoo kan barreessitan ta'e lafa jechuu hiika isaanii beektu asitti immoo laafaa ta'a jechuudha. Jechi kun laafaa ta'a. Kan tokko ta'ee akkasittan gabaabsee lafa jedhaa barreessaa isiniin jedhe kana bifa kanaan akkanatti lama taasisuun yoo kan barreessitan ta'e hiika biraa godhate jechuudha. Laafaa jechuu fi lafa jechuun yeroo ilaaltan garagarummaan isaanii asitti qubee dubbachiistuutu lama ta'ee barreeffame asitti immoo tokko ta'eet barreeffame. Yeroo ilaaltan waama salphaa fakkaachuu danda'a asitti qubee dubbachiistuu tokko ta'e asitti immoo lama ta'e jettanii ilaaluu dandeessu garuu hiikni isaanii guddaa garagaradha jechuudha. Akkasuma jecha kana mee sagaleessaa. Jechi kun maal jedha? Qali jedha. Jechi kun bakka meeqatti duraa duubaan bakka lamatti sagalee gabaabaa qaba jecha qali jedhu. Yoo dhageessanii barreessuu barbaadan bifa kanaan barreessuu qabdu garuu akkanatti qaalii ta'a jechuudha. Asitti immoo ni dheerata. Hiika biraa qabaata. Ammas asiif asitti lafa gabaabbatutti hiikni isaa kan biraadha. Gaafa dheeratu immoo hiikni isaa kan biraa ta'a. Akkasuma fakkeenyaaf jecha daka jedhu yoo fudhan daka gaafan jedhu sagaleen kun gabaabbata daka hiikni isaa goda jechuudha. Akkasuma jecha kana immoo yoo qubee tokko dubbachiistu itti dabaluun bifa kanaan barreessinee daakaa ta'a jechuudha. Asitti immoo daakaa asitti daka asitti ammoo daakaa asitti sagalee asitti gabaabaa asitti immoo sagalee dheeraa qaba. Gaafa dubbistan ni dheeressitu jechuudha. Gaafa sagaleessitan sagalee kan asitti immoo ni gabaabsitu. Hiikni isaaniillee akkasuma boci isaanii qubeen daa asittis a ta'uusaa qofa ilaaluun qabdanii asitti a tokkotu jira asitti immoo a lamatu jira. Asittis a tokko asittis a lama. Gaafa waamnu qofa osoo hin taane hiikni isaaniillee garagaradha. Akkasuma jechoota hedduutu jira. Jecha laga jedhu fudhatan jecha kana immoo dheeressuun gaafa barreessitan laagaa ta'a. Laga jechuunii fi laagaa jechuun hiikni isaa tokko miti. Kanaaf asitti ni gaafa gabaabbatu hiika biraa qabaata. Asitti immoo gaafa dheeratu hiika biraa qabaata jechuudha. Kanaaf isin afaan Oromootiif of eeggannoo guddaa taasisuu qabdu. Garagarummaan qubeen dubbachiistuu tokko taatee barreeffamuu fi lama taasisnee jecha keessatti barreessu akkasumas qubee dubbifamaa tokko taasisnee lama taasisnee barreessu hiika jechaa irratti jijjiirama guddaa waan fiduuf afaan kanaaf of eeggannoo gochuudhaan barreessuu akka qabdan kanaafidha. Barumsi kun kan barbaachiseef qophiin barumsa kana jechuudha. Jalqabaa kaasuudhaan barnoota qubee isiniif darbaa jiru yoo kan hordoftan ta'e hanqinni qubeessuu namoota baratan birattis namoota baratin birattis barattoota biratti mul'atu kamuu furamu waan hin dandeenyeef hin qabu salphaadha jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan garuu hordofuu qabdanii xiyyeeffannoon barreessuu qabdanii gaafa dubbistanis xiyyeeffannoodhaan dubbisuu qabdu.
akkasuma ergaa isin barreeffamaan nama biraan ga'uu qabdan tokko sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, jabaa, laafaa, irra buuta, hudhaa warroottan jedhaman kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan yoo kan barreessitan ta'e ergaa barbaadan bakka feetan taatanii bakka biraatti bakka qaamaan hin jiraatinitti ergaa keessan dabarfachuu dandeessu. Kanaaf barnoota kanaaf iddoo guddaa kennuudhaan akka hordoftan isiniin jedha. Mee isin immoo mana keessan taa'uudhaan jechoota gabaabbatanii akkanatti barreeffamanii gaafa dheeratan immoo ammas hiika qabaatan mee barreessaa. Gaafa gabaabbatan akkasitti hiika biraa qabaatanii gaafa dheeratan immoo hiika biraa qabaatan jechoota hedduutu jira jechuudha. Jechoota hedduu mana keessan keessatti meeshaa garaagaraa haasawa uummata biratti hawaasa biratti jechoota beekaman hedduutu jira. Jechoota jireenya guyyuu keenya keessatti fayyadamaa oollu jechoota gaafa gabaabbataniif gaafa dheeratan hiika garaagaraa qabaatan hedduu qabna waan ta'eef jechoota kana barbaaduudhaan akkamittan barreessa jedha of qora jechuudha ofii keessaniif. Mee jecha kana akkamittan barreessa akkamittin barreesse immoo yoon dheeresse yoon gabaabse hiika akkamii qabaata hiika jecha ani barbaade naaf kenneera moo akkasumas immoo jecha ani barbaade dhiise hiika dhabeera moo kan jedhu ilaaluudhaaf bifa kanaan jiru wal bira qabuudhaan barreessuun mana keessan teessanii akka shaakaltan ergaa kooti torbii mata duree biraa qabannee akka walitti deebinutti turtii gaarii.